Yooyaa ashamar kafuune kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya sagantaa tamsaasa kallattiidha gama madda walaabuu miidiyaa akkasuma gama peejii keenyaatiin gama YouTube channel fi akkasuma gama Telegramaatiin qophii sagantaa torbaanitti al tokko isinii darbuu qophii keessumaati. Keessumaan keenya hadhaadha dargaggeessa Oromoodha keessaayyuu qabsoo Oromoo kallattii adda addaatiin gama WhatsAppiitiin ilmaan Oromootii kallattii adda addaatiin yaada kennaa turee fi armaan durallee akka keessummaatti dhiyaatee yaadota adda addaa nuuf kennaa ture qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Keessumaan kun eenyu kan jedhuuf kallattiidhaan kan isumarraa barannudha kan dhaggeeffachaa gama madda walaabuu miidiyaati gama peejiitiin akkasuma gama YouTube channel fi Telegramaan namoonni adda addaa kallattiilee adda addaatiin nu hordofuu dandeessanii qophiin keessummaa keenya hadhaa kan irratti fuulleffatu qabxiilee hedduu jira. Saniin duratti mee keessummaan keenya eenyu maqaan isaanii eenyu jedhama kallattiidhaan gama isaatti isin deebisa. Galatoomii ulfaadhu maqaan kiyya Alii Baatii jedhama. Akkasuma immoo sis galatoonfachuun barbaada marra hedduun naaf yaadate jirta marra hedduu immoo sabaafis aarsaa kaffalu jirta aarsaa guddaa kaffalu jirta warri social mediaadhaan amma sagalee uummataa ta'an kunniin ka galata argachuu qabanii hedduun galatoomaa ja'an si qofaa miti warroota akkasii fakkaatota akkasii hedduun galatoomaa ja'anii kana qofaa miti warri duuba daseetiin miidiyaarraa gara duubaatiin ilaalu jirus hedduun isaanii as bahaniitiin saba isaaniitiif aarsaa godhuu qabanii qabsoon qawwee qofaa miti tunis qabsoo irra guddoodha qawwee biratti jechuu kooti. Tanaafi warri waa barreessuu danda'us barreessuudha warri dippiloomaasii wayii hidhuu danda'us hidhuu qaba. Akkasuma immoo kasagaleedhaan ta'uu danda'us waan danda'u cufaaniin dalaguu qaba. Garuu warri dalaguu jirtan hedduu galatoomaa ulfaadha. Maal jechuu barbaada wanni duubatti narraa hafu namni immoo ka qabu jabeeffatee kaan duuba barbaadata waan ta'eef kunniin warri duraan waa dalaguu jiran kun jabeeffamuu qaba. Jajjabeessaa sabni kan bira dhaabbadha hamilee ta'aa fi koomantii fi laayikiin akkasuma immoo jajjabeessaa waa cufaanuu jechuun barbaada. Gara keessaatiin illee warri jajjabeessuu barbaada yoo kan jiraatan ta'e jajjabeessaa bira dhaabbadha miidiyaa keessan. Wanni kun hedduu waan gufuu naaftanyatti ta'ee isaa tanatti isaan raasu jiru isinillee hin beeytanii sagalee jechuun waan guddaadha. Tanaaf hin jajjabeessaa immoo warri dalaguu jirtan hedduu galatooma hundi keessanuu bakka jirtan cufatti jechuu kooti. Hedduun galatoomii obboleessa keenya yaada hedduu nuuf kenneen jira akkuma argaa jirtan yaaddota bilchaatoo nuuf kennee jira. Sagantaa keenyatti osoo seeniin duratti akkuma jette kallattii adda addaatiin ilmaan Oromoodha qabsoo eegalanii jiranii qabsoo dirree waraanaa qofa osoo hin taane qabsoo kallattii meeshaalee sabquunnamtii addunyaa keessaayyuu gamoota Tiwiitaraa fi akkasuma WhatsAppii Telegiraamaa fi Feesbuuka keessaayyuu meeshaalee odeeffannoo adda addaatiin walitti dhufamanii gama WhatsAppiitiin mari'achuu yaaddota adda addaa walii kennuu akkasuma nama keenya harka qaleeyyii warroottaan gargaaruu irratti qooda miidiyaan taphate hangana inni dubbachuu hin dandeenyu. Keessaayyuu ijoolleen biyyoota mirgi namoomaa hin eeggamne WhatsAppiin ijaaramanii Telegiraamiin ijaaramanii akkasuma Tiwiiteraan ijaaramanii kallattii adda addaatiin uummata keenya bira yeroo dhaabbataa turantu ture. Akkuma ati jette yaadattu yaada kaasa waan taateef dhugaa dubbachuudhaaf ilmaan Oromoodha kanneen ol baanii dubbachuu hin dandeenye jaalatanii osoo hin taane haalli jireenyaa isaan dhokse hedduu jira. Kanarratti akkuma ati tuttuqxe anis kanumaan itti dabaluun barbaadeeti. Akkuma argaa jirtu atis gareelee adda addaa keessa jirta ijoollee Oromoo hedduu wal qunnamta. Kanaafuu warroota garee akkasii keessatti hirmaatanii jedhan gumaan galatoomaa jechuun hin barbaada sagantaa keenya irratti sababeeffachuudhaan jechaadha. Namoota hedduutu yeroo gruupiilee akkasiitti gruupii waa'ee saba keenyaa dubbatan gruupii waa'ee uummata keenyaa dubbatan gruupii barnoota qabu keessaa liiftii qabatanii yeroo bayantu ture. Kanaaf namoonni akkasii sunniinis amala isaanii akka fooyyeffatan jechuun barbaada. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattiiti gama madda walaabuu miidiyaa kan isinii darbu keessummaan kiyyas na bukketti argama. Qophiin fuulleffannaa keenya qabxiilee arfan takka irratti fuulleffatee jira. Mee keessummaa keenyaaf gaafiin jalqabaa yookaan immootu ajandaa qabxii keenya marii ta'ee kan dhiyaatu dhumaatii ilmaan Oromoodha. Gochi suukanneessaa seenaa dabaa ilmaan Oromoo irratti tibboota darban raawwatamedha. Mee asirratti dhumaatiin ilmaan Oromoodha si maal sitti fakkaata akkamitti ilaalta keessaayyuu guyyoota darban kana keessa haalli addaa uumamee jira. Yaa hedduu galatoomii dubbii ati dubbatte irratti waa yaadadde wahiin qaba. Gaafii teetiif immoo kan booda irratti deebi'u ta'a.
maal jechuun akka yaada kootiitti wanna jala haftee kan jirtu yoo jiraatte amma sa'aatanatti qeerroo fi qarreen jaarsaa fi manguddoon guutuun bakka jiranii saba isaanii cinaa dhaabbachuu jiranii mallaqaan illee waa hedduun jechuudha. Saba isaaniitiif sagalee ta'uun illee waa baay'eedhaan cinaa dhaabbachuu jiranii isaaniillee galatoomaa jenneeni isaanii na jala hafee dhiifamaa na uffachaa jecha galatoomaa ulfaadhaa hundi keessanuu warri kiisha keessanii baastanii qarqaaru jirtan saba keessanii fi ammas immoo kana booda sinuma qarqaartanii nin beeka ammas wal cinaa dhaabbachuudhaa fi kutannaa fi murannaa qabaadhaa saba keessan qarqaaraa bakka inni rakkatetti hammuka jirus mukatti jechuun barbaada ulfaadhaa hundi keessanuu warri aarsaa gootaniitiin waan dalagattaniirraa kuttaniitiin saba keessan qarqaaru jirtan warri woboo qarqaaru jirtan hundi keessanuu hedduu galatooma baay'ee galatooma dhugatti akka gama kootiititti hayyoonni teenyas dabalatee jechuu kooti guutuma isaaniitiif. Ayyeegaa obboleessi keenya sagantaa keenyaan alatti yaada jajjabinaa yookaan immoo yaada ni taa'ee kallattiidhaan nuuf dabalee jira nutis immoo galatoomi jennaan maaliif yaaddonni yaada kaasan waan taateef yaada dabalataa nuuf laateen jira. Mee ati Muhammad Nur yookaan immoo maqaa qabsoo kee gama Facebook keetiitiin namoonnis kallattiidhaan si baratanii dhiifama jiddumaan dabarsiisiiti walitti yaada dabarfanna. Mee maqaan Facebook keetii maal jedhama? Ani maqaan Facebook osoo tahin normal Ali Baatiidhaati garuu Muhammad Nur kana situ naa baase ture akkuma ati naa baasettiin fudhee dhiisee marra hedduutti na yaamta. Dhugumatti immoo normal Ali Baatiiti maqaan. Hedduun galatoom inni na bukkee jiru Ali Baatiiti. Ani mootu falmataa roorroo hedduun keessa saniin na beeytan. Facebook kiyya mootu Ahmad Gazali Muhammad jedhamu dhalataa godina Baaleeti. Turtii gaarii mee dhumaatii ilmaan Oromoodhaa kana akkamitti ilaalta? Sagantaan keenya tokkoffaan qabxiin jalqabarra jirtu waa'ee kanaa waan taateef dhumaatii ilmaan Oromoo kana akkamitti ilaalta mee Ali Baati? Dhumaatii ilmaan Oromoo hedduu garaa nama nyaataa hedduu garaa nama gubaa dhugumatti dhugaa dubbachuudhaa fi kaleessa dhumaatii ijoollee sanii ilaaleen hin boo'ee ture. Akkaataa isaan itti wareegaman akkaataa isaan itti du'an sanii garuu gumaa isaanii kan baanu bilisummaadhaan baana jedhee abdadhaa. Garuu ijoolleen haalli isaan itti dhuman hedduu suukaneessaa fi boochisaadha yaachisaadha. Haa ta'u sabni gabrummaa keessa jiraachuun uummanni keenya gabrummaa keessa jiraachuun kana nu garsiisa. Yeroo cufaa'u gabrummaa keessa jirraa jaa turre warri xiqqashoo ijaan dirree laalee argee kun immoo lakkii bilisoomnee jirraa jedhee bilisummaa qabaachuu dhabuu keenya sa'a namni mixii eeggataatiin irraan tarkaanfatutti ilmoo namaa achi baasanii rasaasa fudhaniin nam takkachoo ajjeesan hedduu wanni kanarra namatti dhagahamuu fi wanni kanarra nama ulfaatullee jiru wanni qabsoodhaaf illee kanarra nama kutachiisu hin jiru akka gama kootiitti maali gabrummaa keessa jiraachuu nama agarsiisa waan ta'eef jechuu kooti. Haalli dhumaatii ijoollee sanii dhugumatti ulfaataadha yaachisaadha. Garuu uummanni Oromoo wanni beekuu qabnu ima duunaa dhugaadha du'aa jirra. Du'a tana immoo gumaa baasuu qabna gumaa walii baasuu qabna warra san beekuu qabna warra nama akkasitti ajjeesu san beekuu qabna namni namarraan dhalatiin tokko isaatu lafarra hin jiru warri sun gumaa irraa kafalatuu qabna. Bar warri nama ajjeesu sun warra ilmaan qabu warra jaartii qabu warra haadha qabu warra abbaa qabu. Kanaafi garuu warra saniin immoo akka ofii kootiitti namni waan fedhe naan haa jiru malee isaaniin Oromoo jechuu hin danda'u. Oromoon keessa jiraachuun hin dandeessi. Dhukkubsateetiin akka ta'uu dhabee callisuun hin danda'a dachiin marteeni garuu warra akkasirra saasa itti dhawsan dhugumatti Oromoo jechuun hin danda'an. Naafxanyaa afaan barte jeetiin waama malee isaan sanniin jechuudha. Afaan Oromoo dubbatan garuu. Kanaafi hedduu ulfaataadha wanni sun baay'inatti dhaga'ama malee haalli ijoolleen sun itti dhuman haleessan hin boo'isa saniin fa'a. Egaa kan dhageeffachaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattiidha keessaayyuu qophii keessummaa irratti fuulleeffatee dhumaatii ilmaan Oromoodhaa guyyaa kaleessaa Oktoobar 12 seenaan dabaan ilmaan Oromoodhaa kan biyya abbaa isaanii keessa jiran qe'ee ormaa osoo hin dhaqin qe'ee isaanii keessatti akka sareetti yookaan immoo akka bineensa bosonaatti barri durii itti ajjeefamutti ajjeefaman keessaayyuu wanti nama ajaa'ibsiisu jalaa fiiganii yookaan immoo jalaa baqatanii osoo hin taane of dura oofuudhaan yoo xinnaate lafa meetira hedduutti tilmaamamu of dura oofuudhaan kallattiidhaan deemanii ajjeesaa turan. Mee sirnoota darban keessatti haala kanaan namoonni ajjeefaman jiranii keessaayyuu zamana TPLF keessatti kallattii adda addaatiin yeroo mana hidhaa fidanii barumsa baratantu ture. Yeroo mana hidhaa keessatti mooyaa baratanii bayantu ture. San bira darbee immoo warroonni ajjeefamanis jiru.
warroonni qaamaan hir'atanis jiru warroonni kallattii adda addaatiin xiinsammuudhaan miidhamanis jiru kan miilladhaan murames jira garuu viidiyoo akkanaa kana seenaa keessatti argiteerta baroota koloneeffattoota darbanii keessatti yookaan immoo baroota mootummoota darbanii Itoophiyaa keessatti dhageettee jirta wanta akkanaa kana. Hedduu galatoomi. Dhugumatti mootummaa gabroonfataa jechuu kan ittiin beekan dalaggoo isaatiin beekta. Yeroo cufaa'u dalaggoo isaatiin tilmaamanii garuu waan nama ajaa'ibuu fi waan nama qaanessuu fi waan nama aarsee nama hin dhiifne naafxanyaa jechuun kun yeroo hedduu mataa na nyaatallee na aarsaa beekte waa'ee naafxanyaa kun wanni inni dur dalage sun har'as deebitee tumaan saba keenya irra dalagu jirti nama homtakka waa kiishaan qabne ijoollee nyaattee garaa hin qabne gadi yaasanii mana hidhaatii yaasan fakkaata akka tilmaama kootiitti ijoollee san miila qullaa oofanillee karaa dheeraa miila qullaadhaan oofaniitiin akka ati argitu sanitti qoree takka fa'aa keessa achi ba'uu dadhabanii utaalteen baatu jedhaniin akkuma nama argetti. Hedduu jechuun homa naafxanyaa nurratti dalagaa jeetiin ayyaadu ture homaan tilmaamu ture kana olillee nurratti hin dalagaa garuu rabbi laaffisuudhaa fi isaan lola keessa jiraatu kun hin dandame malee kana ol nurratti dalagaa dalageelli jira tana laaffifachuuf osoo hin tahin garuu wanni as deemutu irra guddaadha naafxanyaa kan akka salphatti ilaaluu hin qabne uummanni Oromoo kaaneetiin hin qolachuu qabna ijoolleen sun amma diina isaaniitiin osoo falmanii waa harkaa qabaatanii jedhanii waa ajjeesanii du'ayyuma du'anuu kanaaf namni bilaashumatti hin gayyaa'eetiin du'a mitiidhaa du'uun qabu deemeetiin bosona seenee bosonni guutuun amma wobotu keessa jira itti makamaniitiin diina kan ofirraa kaasuun qabaniin jaadhaamsa gabaabumatti. Kan dhageeffachaa jirtan gama madda walaabuu miidiyaan sagantaa tamsaas kallattii dhumaatii ilmaan Oromoo keessaayyuu biyya abbaa isaanii keessatti badii tokko malee guyyaa kaleessaa Oktoobar 12 ajjeefaman irratti fuulleffate hayyuu yookaan immoo dargaggeessa Oromoo tokko biyya baqaa waliin jiru qabadhee isiniif dhiyaadhe. Iyyangaa turtii haara galfannaa booda walitti deebina. Hangasitti immoo kanumaan bu'aaraa isinin jechaa jidduudhaan waa isin dhageessaa yookaan immoo wantoota adda addaa isinitti mul'isaa wal wajjin turraa turtii gaarii isinin jedha. Rigaa walitti deebinee jirra turtii keenyaan boodatti akkuma armaan dura sagantaa keenya irratti qabxiilee armaan olii kaasaa turretti mee keessaayyuu akkuma argaa turretti guyyaa kaleessaa ijoolleen sun haala saniin dhumanii jiran isaan inumaa carraa argatanii jiran viidiyoon sun waraabamee kagan dhiifame ilmaan Oromoo kanneen haala saniin gocha saniin ajjeefaman manni alaa akka hojjennu mee dhuguma namni waraabe sun viidiyoo kana kan waraabeef dhuguma Oromoof yaadeeti moo ilmaan Oromoodhaa sodaataniitiin irraa haa dhaabbataniif yookaan immoo mooraalii ijoollee Oromoo cabsuudhaaf moo maal jettee yaadda asirratti mee sabboontota ilmaan Oromootti waraabe moo dhuguma nama kennaaf yaadaniiti moo ilaalcha nama kennaa cabsuuf wanta kana kallattii lamaan laaluu dandeenya mee asirratti maal jette akka dargaggeessa Oromoo tokkotti maal irraa hubatta? Viidiyoon sun ka waraabameef dhuguma tuwiteellee jirta malama qofaaf waraabame yookiin quuqamni sabaa itti dhagaamee waraabe isaanii immoo fakkeesseetiin akka nama uummanni irraa baratu fakkeessee waraabe yookiin immoo uummatuma irraa barsiisuuf akkuma teetti sanitti sanumaaf waraabe tanni lamaan irraa addaa miti hiika biraan barbaadu viidiyoon kaleessaa kan deeme suni haa ta'u immoo uummata Oromoo kan bakutaa hunda fixaa jiran akkuma kana fixuu jiranii garuu viidiyoo isaanii bahaan jirre namni asitti du'e asiin hoora kana keessa argame asiin muka kana keessa argame ka eenyummaa isaallee argin ka maarroo jedhanitti yeroo hunda lallabu turanii uummanni Oromoo boota tiifachuudhaaf bobba'utti bakka qonnaaf bobba'utti uummata Oromoo lafarraa duguu jiranii darbee guyyama kaleessa natti fakkaata Wallagga keessattuu ta'e nam hedduu naafxanyaa dhayseenteetiin irra shantee turte kanaaf dhumaatiin immoo takkaa nurraan qoorre akka biyyi qabate numarratti dagaagaatiin dhuftee jechuu kooti nurra bubbulteerti nurra turteerti kanaaf immoo ammallee nurra qooruun deemtu hanga gaafa isa ofirraa buusnuutitti uummanni keenya abdii kutatee muratee gadi baheetiin falmatuu qaba roorriftoota akkanaa immoo saamtota akkanaa tanniin immoo ofirraa kaasuun qaba yoo bakka du'anitti immoo gumaa walii baasuu qaba boota isinitti namni sun du'e jechuun qabu qeerroon bakka jirtu irratti tarkaanfii fudhatteetiin gumaa walii baasuu danda'uu qabdi amma guyyaa kaleessa Boorana keessatti namni du'e Shawaa keessatti warra san barbaadan yoo dhaloonni isaanii Shawaa ta'e Shawaa keessatti qeerroo Shawaatiin baasuu qaba malee
walirratti ilaaluun qaban Booranatti namni sun du'e jaaniitiin namni sun immoo Wallaggatti du'e jaanii walirratti ilaaluun qaban boota arganitti gumaa isaanis warra akkas dalaguu san baasuu qaban garuu suuraadhaa warra kaleessa akkas dalageessummaa maxxanni natti fakkaata amma akka ofii kootiititti yoo jala deemanii qorataniitiin waan sanas baasuu qabanii nama hedduutu qeerroo hedduutu jira warri gumaa baasuu danda'u nin qabna nama warra falmattoota sabaa jechuu kooti waan dhabneen qabnu tanaafin qeerroon immoo jabaatanii waan kanarra dalaydaniitiin gumaa walii baasuu danda'u qabdanii gumaa walii baasuu danda'u qabna jajjabaadha falmadha tana keessa ba'uu qabna amma immoo keessumattuu sa'a Abiyyi hudhameetiin hudhaa keessa jiru tana yoon falmanni nin falmatin booda rakkinaa jechuun barbaada akka uummata Oromootitti jajjabaadha haa falmannu. Ilmaan Oromootiyya akkuma inni jedhe qabxiilee armaan olii keessaayyuu viidiyoon guyyaa kaleessaa sun yoo xinnaate waa lamaaf waraabama inni tokko ilmaan Oromoo ittiin doorsisuuf yookaan immoo saayikooloojii uummata keenyaa cabsuudhaaf namni keenya irraa jiilee viidiyoo kana yoo argeen namni keenya xiinsammuu isaa tuquudhaaf yookaan immoo sodaan akka keessatti uumamu tarii waraabamuu danda'a. Itti aansuun immootu akkuma badaan jiru akkuma dabaan jiru kan gaarii dalagus jira carraan buddeenaa gatee kallattii adda addaatiin yookaan immoo dogoggoraniitu waraana kanatti makamanii magaalaa keessa poolisa dalagdan jedhaniitiin fuudhanii kan dirree waraanaa geessan kumaatama jira. Tarii sabboontonni ilmaan Oromoo carraasan argatan dhufanii viidiyoo kana waraabanii ilmaan Oromootiif dabarsuun ni danda'an gootota akka Mustafaa Jamaal fa'aatu qabsoo Oromoo keessa ture armaan dura yoo yaadanne taate haalli carraa tokko gatee waan akkasiisan keessa galchuu danda'a. Tarii viidiyoon kun carraalee lamaan kana keessa darbu jenna. Mee sirni nafxanyaa Oromoodhaaf maali jettee yaaddati? Sirni nafxanyaa kun yeroo ammaa kanatti Oromoodhaaf maali? Yaa wanni kun waan qabxii yoo ta'e qabu ture homa haasuun kan cufarraa wanni nu ajjeesu jirullee sirna nafxanyaa waan ta'eef jechuudha. Yeroo maduraatu sila qabxii kana jalqabatti ittiin ka'uu qabna jeetii yaadaa beete haa ta'u. Hogguman argademe sirna nafxanyaa kana irra deddeebine haa dubbifnu. Nafxanyaan nama ajjeesu, nama saamu, nama akka namaatti ittiin laalle of malee jechuudha. Sabaaf sablammii guutuu achi keessa warra cunqursuu fi warra saamuu barbaadu, warra albuuda biyyattii san keessa jiru guutuu fi saameetiin fooqa ijaarrachuu barbaadu. Dirree qonnaatittillee nama parsantii mee jechuun akkuma madaabara biyyatti haalaa kunnu nama yoo kumtaala 100 argatan 100 takka jechuu kooti mee 100 takka yoo argatan 25 akka fudhatan nama akkas godhaa ture uummanni qonnaan bulaan keenya nin beeka ammallee immoo homa san deebisuudhaaf tattaaffii godhaa jiranii deebisuu qofaa miti lubbuu namaallee saba kaawwanii akka namaatiin laaluu dhabuun albuuda sabaaf sablammiin qabdu saamatanii jiraachuu ufiif jiraachisuu saba kaawwan lafarra dhabamsiisuu akka qoonqoo nyaanne gochuudha ammas immoo sanumatti jiranii isiin tun yaaddeessaadha sabni keenya uf laaluu qaba ka'uu qaba falmachuu qaba waan tana keessa dhiibee baheetiniin uf bilisoomsuu qaba dachii isaa irratti kutaan Oromiyaa hundisiituyyuu hundisiituu dandeettu beekta osoo gabrummaa jala jiraachuu baatte maaf kana jee hundi isaaniitu waan dalagateen irratti uf jiraachisuu ni danda'an osoo bootota akka hun eegganne garuu har'a immoo ufiif jiraachisuu dadhabaniitiin qarqarsa eeggatu jira uummanni keenya akka jirutti hiyyoomee jira waan duraaniitu dhabee jira dinagdeen gama kaaniin kuftee jirti kanaafin falmannee keessa ba'uu qabna falma malee wanni keessa nama baasu takka hun jirtu kanaafin uummanni keenya jajjabaadha haa falmannu qeerroolleen ka'a wal yaadachiisa wal cinaa dhaabbadha falmadha. Eeyyengaa akkuma yaadatamu sirnootni darban uummata Oromoodhaa eenyummaa isaarraa mulqee Oromoota jidduu galeessaa Salaalee Shaggarii fi naannawa ishee kan jiran keessaayyuu ilmaan Tuulamaa irratti amantii isaanii jijjiiree eenyummaa isaanii irraa mulqee uummata Oromoo irratti seenaa dabaa galmeessuu isaa ni yaadatama. Bara 1968 Oromoonni naannawa Finfinnee Shaggar sii bahee biyyaa sii bahee yoo hadaan garbuu sii ta'e yoo jaldees ollaa sii jechuudhaan falaasama artii Oromootiin qeeqa isaan keessaa ol baafatanii dubbachuudhaan gara Oromoota Arsii Baaleetti imalanii lafa isaanii dhiisanii godaananii jiran. Har'as immoo sirni Imperiyaal Itoophiyaa uummata Oromoo eenyummaa isaa irraa jijjiiree mallattoo sabummaa isaa kan qooda adda addaa ittiin ibsatu afaan aadaa eenyummaa isaa irraa mulqee immiyya Itoophiyaa yookaan immoo maalummaa Itoophiyaa uffachiisuuf deemaa jira. Kun immoo inuma waan hin danda'amnee fi daba seenaa dhaloota haarawaa irratti deemamaa jiru ta'uu baranne ilmaan Oromoodhaa kallattiilee adda addaatiin hidhannoo adda addaatiin qabsoo Oromootiif jecha
ilmaan Oromoodhaa daggala keessa jirtan ammallee carraa biraan qabnu ummanni Oromoo addunyaarra jiru dinagdeedhaan yaadaan tokko taane hawaasa Oromoo kallattiilee adda addaa jiru wal taane ummata keenya kan bosona jiran cinaa dhaabbachuu qabna isiniin jedha. Maarreegaa keessummaan keenya na bukketti argamus waa'ee kanarratti yaada akkamii qaba? Waraanni bilisummaa Oromoo kan kaleessaatiif kanarraa tokko kan jedhu gaafii isa gaafadhe keessaa isaan gafaati. Mee inni soo maal jedha? Garuma isaatiin isin deebisa. Waraanni bilisummaa Oromoo siif maalime? Waraanni bilisummaa Oromoo anaaf fira kooti miti waan biraatuun ta'a achii os darbee jechuu kooti. Firummaa qofattuun dhaabatu dhiiga kootillee jechuun danda'a, onnee kootillee jechuu danda'a. Maalinni nama naaf jecha falmu jiru, nama saba kanaaf jecha falmu jiru, nama du'aatii biyya tanarraa hambisuuf jecha falmu jiru, nama saamicha biyya tanarraa hambisuuf jecha falmu jiru. Amma saa tanatti gaafa TPLFis biyyi saamamu turte, shooppii namaa saamamu turte. Akkuma sanii har'allee gaddeebanii saamu jiranii bilisiginnaan bakka geesse cufatti ummata sodaachifteetiin saamu jirti, shooppa saamu jirti. Nama ajjeesu jirti, jaarsa ajjeesu jirti, jaartii ajjeesu jirti, manguddoo umrii 70 olii. Mee amma kana bira darbeetiniin kanaaf osoo biran darbin mee xiqqoo bomarratti waan jechuu barbaadu qaba. Naaf olchaachaa dura fuuteetiin bakka biraa nageessite naaftanyaa bira deemee ture. Woboo jabeessuu qabna, woboo wajjin dhaabbachuu qabna. Qeerroolleen kaanii itti makamuu qabanii, dirratti dhumuu qabanii. Inumaahu uf baraaruudha jee yaada akka gamu kootiitti. Qeerroon mana keessa yaatee sa'aa tana wobotti makamuun lubbuu isaanii baasu. Guyyaa Rabbi baase malee lubbuun hin baatu hin beekta. Garuu mana keessatti naaftanyaan nama argatti. Takka takkattiin fuutee qaqqaluudhaaf deemti. Nama harka qullaadhaan dhiisan naaftanyaan akkuma isin arguu jirtan kanatti. Nama garuu waa qaba jedhanii beekan duruma dirre odeeffannoo irraa fuudhaniituma cina godhanii. Akkasuma immoo yoo wanni wayiillee kaatee boodaa san waatu jiraa yoo beekan immoo nama fiigichaan dirre sanii baqatu beekamaadha. Tanaaf qeeyroon Oromoodha. Gola keessa dachaatanii, booro dachaatanii, naaftanyaadhaan hin nyaadhaminaati gadi baha wobotti makama. Sabni keessan isin duubaan jira, isin haa hidhachiisuu ni hidhattanii, biyya teessaniif falmitanii yoo duutanis shahiideedha. Biyya teessaniif duutan. Amantaa keessanis qabaadha. Biyya ofiitti duun haraamii miti, halaala. Rabbumatu jeemmas. Kanaafuu shahiideedha. Hundi keessanuu kiristaana taatanii, waaqeffataa taatanii, biyya keessanii falmitanii du'uu irratti shahiideedha. Shahiideedha. Biyya teessanii falmitanii, haqa teessanii falmitanii, namni haqa isaatiif falmatu yeroo kamiyyuu Rabbi biratti illee kabija qaba. Akkuma amantaa isaatiif jechuu kooti. Kanaaf baya falmadha. Biyya teessan bilisoomsadha. Saba keessanis aarsaa isaan kaffalaa jiran kana jala baasa. Abboota teessanii aarsaa kafalu jira. Haawwota teessanii aarsaa kafalu jira. Awwanni teenya sa'a tanatti sila bootaa wahiititti gaaddiseeffachuu warri barbaadu kun mana hidhaa seenaa kun hin du'a kun immoo ilma kayittu maarruu jira jedhanii dararuu jiranii booroo keessaa guunanii jechuudha. Waan tan of dandamachiisuudhaaf akkas gochuu qabna. Kaanee falmachuu qabna. Booroo keessa olleessineetiin boorootti dhokachuu qabnu. Boorootti dhokataniitiin naaftanyaa jalaa bahuu akka hin dandeenye namu ufitti hima amana. Wanni kana ol nama amansiisuun jiru ijoollee mana hidhaati yaasanii fixuu caala wanni nama amansiisuun jiru ijoollee haadha jalaa yaasanii gaafii gama jidduutiin nu dhaqqabee jira keessaayyuu waa'ee lixa Oromiyaa Wallaggaa xiqqoo isii irratti mee ijoollee Oromooti argaa akkamii qabdan maaliif jidduudhaan irra utaalle natti fakkaate gaafiin jira waa'ee Wallagga Oromoodhaaf maalime seenaa qabsoo Oromoo keessattis ta'ii keessaayyuu wallee tokko yaadatta taanaaniin ijoollee biyya keenya ganna oftu xayyaaraati ganna ijoollee Wallaggaa oftu xayyaaraati kajoo wallisaan tokko wallisee ture jecha gannoota 30 dura xiqqaa ta'ee dhageeffachaan ture sirbi suni baay'ee waa'ee Wallaggaa faayileetummaa isaanii barnootaan uummata Oromoo keessatti qooda qabaachuu mul'ata. Har'a qe'een goototaa fi qoo'een Dr. Hayilee Fidaa Abbishee Garbaa hadhaan tana qe'ee ajjechaa fi qe'ee qoqqobbiin guddaan irra kaa'ame ta'e erga jalqabame waggoota 3-4 fudhatee jira. Wallagga badii Wallaggaa maalime badiin Wallagga Oromoo irratti dalagdee fi badiin Wallagga siyaasaa Oromoo keessatti dalagde maaliif adda baatee Wallaggaa reebamuuf carraa argatte? Maaseeti sa'a tanatti namni jalqabatti Abiyyi ilaalee ofirraa arge Wallagga. Kanaaf sa'attiin diina Oromoo ta'uu arganii sa'attiin finqilanii isa hubachiisan sa'a masanittiin beeka waan ta'eef diina isaa guddaadha sa'a tanatti Wallagga.
biyyoota Oromiyaa keessa guutuu keessa hangafni sa'aatanatti diinaa jechuudha Wallaggaa waliin jirtu. Kanaaf Oromoof immoo yookaan immoo sabaaf hidda dhiigaati isiin tun. Hidda dhiigaati. Kanaaf kaaneetiin haa ofirraa faccisnu Wallaggaa yoo xiqqaate barra mataa akkuma biyyi dhufeeyyuu dhumu jiranii bar hangaadhaati. Nama barate waan of keessa qabaniif waan ummanni kun barataa ta'eef ummanni kun waan asiin dura barumsaan hin harcuucaminiif jecha sa'aattiin ofirraa arge. Sa'aattiin waan abiyyi deemuun arge. Kanaafin sa'a amaan ka'ee falmate hanga har'aati itti dhufu jira. Isaanuu immoo warri dhumee jee manatti hin dachaane. Kutaan tuwwan ammallee rakkina nu keessa jira. Rakkina tana of keessatti ilaallee qaanfannee illee ka'uu qabna. Yookiin qaanfanne yookiin immoo saba kaaniif kadhuu kanaaf adoonnee ka'uu qabna. Tanaaf waan tan ofirratti ilaaluu hin qabnu. Arsiin akkasuma Harargeen Shawaan amma keessumattuu Shawaafaa naaftanyoonni walii hiraniitiin saamuu jiran. Akka ajaa'ibaatitti kun Gondariif Goojjam irraa ol buqqisaniitiin achitti haraniitiin saamicha ajaa'ibaa tana deemaa jira jaanii biyyi saamamu jirti biyyi taaddasaa saamamu jirti biyyi jidduudhaan haara galfannee walitti deebinaa sagantaan keenya itti fufaa walitti deebinaa noof dorfaa isiniin jenna jidduudhaan beeksisa adda addaa gidduu buufanna waan taateef noof dorfaa isiniin jenna.